Assalamualaikum jirra jirtu keessan badhaadhaa kan keessanii fayyaa keessanii baga jiraatanii guyyaa har'aa geessan warroonni chaayinaalii amiin tooppii jala jirtan aappii ajaa'ibaa isaatiin isinii fidee dhufa. Aappii isinii fidee dhufee jira. Aappii kana akka buufattanii itti fayyadamtan isiniin jedha. Galatoomaa chaayinaalii amiin toop sabskraayibii gochuun hin dagatina. Akkamiin nagaa keessanii waan hafeen barumsi kenna kaaddaa barumsa ajaa'ibaati. Meeseeji keessan kan diileetii namni isin ergee odoo isin ilaalin diileetii ta'e akkamitti akka argattanii fi akkamitti akka deebistan isin ibsuu dhufe. Aappii kana aappii gabbuufatanii aappii kana qabuu piilistoorii keessaa WhatsApp diileet jettanii itti barreessanii gadi buufatanii wayita WhatsApp diileetii barreessan tokko faarratti argama tokko maratti gadi buutan hoggaa instaayil gootanii gadi buufatanii jecha bu'uujiraa obsan eeggadha. Bu'eetiin jira ooppiin jenna dhiirama ooppiin jenna banuudhaaf jecha akkamitti akka isin meeseejiidhaan keessan kan isin jalaa bade akkamitti akka argattan fakkeenya waatsaappii fudhannaa garuu waatsaappii qofa hin taane feesbuukas iimoos messengeras twitter hunda keessa hundattuu ni fayyada. Tokkoffaa irratti akkana isinii dhufa hoggaa isinii dhufe eessa tuutanii neekistii jalaa kana tuutanii neekistii jettanii itti aansee ammas maal jedhaa olway jedha olway tuutan hayyama isin gaafatan jecha olway jennaan itti olway tuina ammas hayyama nu gaafate jecha gatuma tuina akka itti jedha gattuina ammas deebinee gootu stingi jennaa stingi keessa seenaa jedha gattuina isin akkana dhufaa jecha hoggaa akkana dhufe ni banna jecha fakkeenyaaf akkana ta'e dhufe smart view wayita jedhe gattuina jechaadha banamee jecha bulee agarsiisee fi kanas ni banna olway jedha hayyama nu gaafatte always ni tuina sadanuu ni bannaa jecha sadanuu banne amma eessa deemnaa bakka kana dhufna jecha bakka kana waan barbaadne jecha maal akka banuu barbaadne fakkeenyaaf asii waatsaappii banuu jechaadha. Maal akka inni yoo inni diileetii ta'e yoo inni diileetii isin jalaa ta'e maal argachuu feeta waan badisan fakkeenyaaf waatsaappii argachuu feena waatsaappiin banamee jira. Asittillee messengeras ni feena waan namni meseejiin erga diileetii jalaa ta'e isattis ni banna hunda akkasuma itti bannaa jecha waan silaa hakamee badu messengera immoo waatsaappii kan sadan fakkeenyaaf ni bada yoo jennu isa banannaa jechaadha. Hoggaa banne geessine eessa tuina jala tuina neekistii tuine amma akkana dhufa tokko haga 8 waannaa isaatii haawaa itti soortiidha. Kana dubbisnee waan jedhuuf dubbisneetu warra kunna maafi mushkila rakkoon qabuuti kiloozisii tuina inni jarjare nama kiloozii hoggaa tuine banamee jecha chaat jedha istatis jedha image jedha images bakka fotooti viidiyoo jedha bakka viidiyoo irratti seetii ta'u views jedha kunis bakka sagaleeti kun adios jedha kunis bakka waa hunduu waan achirraan ergame wanti ergame hunduu ni dhufaa jechaadha. Asitti seetii ta'a achillee yoo argame jecha amma eessa deemnaa cheekii goonee ilaalame asuma irratti waatsaappii lama banee tokko irraa tokkotti ergee cheekii godhee ilaallaa jechaadha wajjin. Kanaafuu akka isin gammachiisu akka isin tolu abdiin qaba. Na eeggadha waatsaappii tokko keessa deemnee waatsaappii tokko irraa tokkotti ergina. Na eeggadha isin jedha keessaa ni baana amma.
WhatsApp tokko bira deemna. WhatsApp kana bira dhufnee amma kanarraa WhatsApp kan erga. WhatsApp kan erga tokkoffaa kana erga. Fakkeenyaaf footoo erga yoo jenne bakka footoo keessa deemnaa ini amma footoo kana erga. Erga amma ergamee jiraasi baanee kana keessaa baanee kan keessa deemee ilaalla. Kan keessa deemee ilaalla. WhatsApp lammataa keessa deemee ilaalla jecha. WhatsApp lammataa keessa deemee ilaalla. Kunoo footoon ergamee jira jechaati. WhatsApp kanarraa kanatti ergamee jechaadha. Kanarraa kanatti ergame innis amma ammoo kan bira geenyee diileetii goone ilaalla. Diileetii goonaan jechuudha. Ilaalla. Kunoo meeseejii ergame asii haadhamee jira jechuudha. Asii haadhamee jira. Kanaafuu WhatsApp nam tokko yoo erge osoo inni ilaalin yoo meeseejii ta'ee footoo ta'ee wanti ergame sagalee ta'ee uma fedhes wanti ergame WhatsApp irraa ni badaa jecha. Garuu keessa dheetiin akka argannu wajjin ilaalla. Kun amma dhufne aappii reef gadi buufne isa keessa osoo aappii kana keessa gadi seenuu dura WhatsApp keessaa waan sirreessine jira. Wanti sirreessine kun wajjin ilaalla. Awwalatti eessa dhaynaa akkasuma jecha bakka sadiidhaan bakka xiyyaadhaan isii gadduunaa sistemii keessa seenu. Sistemii keessa seenu eessa dhaynaa data industirii isiin jedhu kana gadduunaa isii bira dhaynaa amma eessa dhaynaa when using the mobile data ka jedhu gadduunaa amma mallattoo tanniin footoo audio video in the documents ka jedhu kana banaa jiramoo cufaa jira laalta. Fakkeenyaaf ani banadheetiin jira wala fayyadamu jira isa laalla. Garuu isin hundaani bantanii jecha akkana bantanii okay jettanii amma keessaa baanee keessa deemnaa. Aappii san keessa deemna jecha aappii amma gabbifanii san keessa deemna. Aappii san keessa deemneetiin allaa keesseenna jecha. WhatsApp keesseenna jechuudha. Wallaa isaas keessa deemseen. Amma kun chaatis instant message in the videos jedha miti. Amma reef asitti ergee footoo asitti ergee jecha. Garuu diileetii ta'eetiin jira. Kan erge sun WhatsApp keessaa diileetii ta'ee jira. Eessatti seefii ta'e aappii amma gadi buufanne kana keessatti jecha. Fakkeenyaaf gattuina kun oola asitti nu baheetiin jira jecha. Hin badu jechaadha. Kanaafuu waan gaariidha. Aappii akkam nama gammachiisu akka viidiyoo kana hanga dhuma ilaaltanii irraa fayyadamtan viidiyoon kun yoo isin tole laayik, sheerii fi koomentii jalatti waan isin hin galin barreessitanii na gaafachuu ni dandeessaniiti.